Jira jirtu warriftoota YouTube channel fayyoo jaalala akkam jirtu nagaa keessan baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u harageetiin jira jechuudha. Egaa yeroo baay'ee warreen Kanaadaa deemuu barbaadan jechuudha. Anillee Kanaadaa kana baay'ee dhuman hawwa bakka usuman Kanaadaa deeme jedhaga. Biyyoota Awurooppaa keessaati Kanaadaa to deeme baay'ee hawwiin qaba. Hawwi qofa miti waan godhuun qabullee godhaan jira jechuudha. Gara fuuchariitti Kanaadaa kana nan deema. Kanaafu garuu maalidha seetanii Kanaadaa keessa waan akkasii akka jiru beektu? Kanaadaa keessa waan akkasii akka jiru beektu iyyuu jedhan. Namoonni baay'een jechuudha viizaa hojii kan Kanaadaa jedhanii ijoollee baay'ee maallaqa kaffalchiisanii bakkuma jirtanitti weebsaayitiidhaan jedhanii bakka garaagaraa immoo waajjira qabu bakka garaagaraa jechuudha. Biyyoota kaan keessaa waajjira qabu qaamaanis warri dhaqan jiru. Viizaa hojii jechaan jiran fakkeenyaaf hojiidhaan kan naqanii karaa garaagaraa malee karaa maqaan isaa maal jedhama karaa warreen baqatanii community maali maqaan isaa warreen nama fudhatan sun karaa sanaan warra deeman hin jenne garuu karaa hojii karaa tokko barumsaan warra deemanii waan akkasii akka jiru beektu. Dursa garuu yeroo baay'ee jechuudha namoonni baay'ee miidiyaa irratti Kanaadaa deemuu warri barbaadan hojiidhaan deemuu warri barbaadan maaliin deemuu warri barbaadan warra jedhan. Kanaaf mucaa kana ilaala isa booda immoo Kanaadaa keessallee rakkoo akkamii akka jiru sin agarsiisaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee Kanaadaa hojiidhaan deemuun danda'ama jedhanii ijoolleen shawwadamu maallaqa baasu. Dhiyeenya kanallee viidiyoo tokko argitaniittu mucaan biyya Arabaa keessa jirtu tokko karaa ani beekishoodha jedhee namni wayii Kanaadaan si erga jedhee maqaa isaatiin akka birrii irraa nyaatellee dhageessaniittu kanuma wal qabatee jechuudha. Ani garuu isatoo hin taane Kanaadaa keessa waan akkasii akka jiru akka bartaniif jedheen viidiyoo kana ilaala. Kanaadaa deemuu barbaadda? Deemtee hojjechuu barbaadda? Garuu akkamitti akka deemtu dhabdee jirta? Ulaagaa barnootaa guutuu hin dandeenye? Kutaa 7 kutaa 8 qofa baratte? Kutaa 4 qofa baratte? Innaa Kanaadaa deemuudhaaf dirqama barnoota kutaa 12 si barbaachisa jedhanii ejentii irra zoortee hojii dhabdee jirta? Maarree kiyyaa king kanarratti ilaalchisee hojii haala salphaadhaan hojii barnoota hin gaafanne haaluma salphaadhaan experience illee kan isin gaafan biyyuma kam teettee idduma kam teettee bilbila keetiin yookiin dammoo laaptooppii keetiin akkamitti akka guuttachuu dandeettu resumeeniidhaa fi cover letter illee dookumentii lamaanus ni qopheessinee jirra. ከታች የምታዩት ካናዳ ላይ የሚኖሩ ጎዳና ለትምህርት ብለው የሄዱ ተማሪዎች ናቸው። አስቡት ካናዳ ለመሄድ ሊንኩን ተጫኑ እያሉ የቤት ካርታ ሲዘው የቤተሰቦቻቸው መኪና ሽጠው ካናዳ ሄዱ። ዛሬ ለጎዳና ደግሞ ካናዳ ዊጋችሁን ቀጥላችሁ ቲክቶክ ፌመስ ነኝ የምትሉ አላችሁ አይደላችሁ እንዴ? እኔ እንግሊዝ ውስጥ ቢሆን ማለት ነው እነዚህን የመሳሰሉ ሰዎች 10-15 ነበር አስገብቼ ማስተኛው ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ሰው ናችሁ ካናዳ ደግሞ ኖሮ እያላችሁ ምናምን እና ከጎዳና ለምን ሰዎችን አታነሷቸው? ለምን ሴቶች እንኳን ወንዶች እንኳን ብርዱን ይችሉታል። ሴቶችን ለምን አታነሷቸው ከጎዳና ላይ ማለት ነው? እኔ ካናዳ ደግሞ ኖሮ እያላችሁ ትበጠረቃላችሁ ቦርኮ። ደላሎች ግን ነፍሳችሁ አይማርም። ደላላ ማለት እኮ እናቱን ከመሸጥ ወደ ኋላ የማይል አንድ ግለሰብ ነው። እንዴት ካናዳ ውስጥ ሰው ሆነው ውጭ ላይ ጎዳና ላይ እንዲተኙ ታረ እጋ ቪዲዮ ከነ ዱራ ዱባን ኢዳልተኒቱ namoonni baay'een Kanaadaa jedhanii warreen weebsaayitiidhaan biiroolee banatanii jechuudha. Kallattii garaagaraatiin nama dogoggorsan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee baay'ee Dubaay marra gara Kanaadaa fa'aa imaltu jedhanii ijoollee baay'een qallaxan jiru jechuudha. Akkasuma sinillee sin keessa namni tokko yoo kanarraa oolee bu'aa qaba jechuudha. Ani kana Amaariffaan hojjeta, ni kana afaan Oromoodhaan hojjeta. Linkii kanaan seenaa jedhu, maalii kanaan seenaa jedhu, kota laayifii irra jirra amma waa'ee isaa isinitti himna jedhu. Namni gowwoomfamu tokko jira. Habiibooje Kanaadaan seera qabeessaanii karaa fakkeenyaa fi ati baqataa taate
karaa baqattummaatiin deemuu dandeessa. Akka ijoollee baay'een deeman Kanaadaa deeman Jarman deeman biyyoota garaagaraa deemanii deemuu dandeessa karaa sanaan deemuu dandeessa. Lammata immoo yoo fira qabaatte maatii qabaatte maatii si fudhatan yoo jiraatan waandumaa si guutanii yoo si fudhatanii ala workar viizaa ishee maxichaallee kan jedhan viizaa hojii sinii fideera viizaa barumsaa sinii fideera viizaa maalii sinii fideera warri jedhanii birriidhuma keessa nyaatu. Mucaan afaan Amaaraatiin haasa'e kan argitaniitu. Kanaadaa keessa deemanii warreen godaana yookaan alarratti gatamanii alarra jiraatan mee yaaddanii beektu dhugaa siniin jedha. Ani Kanaadaa deemee namni keenya lammumti Itoophiyaas ta'e Eertiraas ta'e deemee biyyoota Afrikaa keessaa deemee dhaqee godaarra yookaan alarra akka kadhataatti hin jiraata jedhe tasa yaadeen beeku. Dhugaa waaqaa siniin jedha soboo miti. Alarratti bakka hoomlesii ta'e mana dhabeessa ta'e jireenya dhabeessa ta'e alarratti gatama see hin beeku yaadeeyyuu hin beeku. Kanaadaa namni tokko seeni taanaan miilasa seeni taanaan jireenya walqixxaataa tokko mijataa tokko jiraata jedhee yaada ture dur jechuudha. Garuu warreen akka kanatti deemanii garuu karaa dallaalaatiin warra aca barabaramanii seenan jechuudha. Karaa garaagaraan seenama jechuudha. Dallaalaadhaan seenama, dallaalaan waan baay'ee hojjetee ni seensisa. Karaa garaagaraa qaxxaamuran jechuudha naannisee ni seensisa jechuudha. Kanaafiyyuu hordoftoonni kiyya akka hin shawwadamne dhugaa waaqa namni tokko yoo as keessa baraarame gaariidha. Linkii isaanii kan websaayitii isaanii seenee yookaas qaamaan illee biiroo isaanii biyyoota Arabaa bakka adda addaatti illee ni qabaatu. Achillee dhaqee akka hin nyaatamne nama baay'eerra nyaataniiru. Nama baay'eerra jalqaba birrii 40 birrii 35 jalqabuma gaafatti achi isaan bira warri nama kaffalchiisan jiru. Jalqaba foormii guuttadhanii birrii duraa sirra nyaatan jechuudha. Bakka hojii isaanii tadaraja'anii hojjetu waan ta'eef jechuudha. Shamarran keenya immoo ijoolleen keenya immoo bakka biyyootuma Arabaa keessaa dandamatanii Ameerikaa ta'e Kanaadaa ta'e iddoo ta'e wayii biyyoota Awurooppaa iddoo ta'e wayii seenuu barbaadu waan ta'eef hin shawwadamu. Yeroo kan namni maallaqa namarraa nyaatu baay'eetu jira. Yoo achi geessellee kun warra suuraa kana argite achi deemtee mootummaan sin beeku jechuudha baay'isee. Dhaqxee alarratti gatamte jechuun warreen mana hin qabaanne taate jechuun ati ispoonsara hin qabdu yookaan mootummaan sin beeku jechuudha. Akkanumatti aca barabbartee seente jechuudha biyya sana. Akkanumatti seente taanaan immoo alatti gatamtaqa. Mana siin kennuu itti gaafatamummaan fudhatu mootummaanii waan si barbaachisu ati daataa keessa hin jirtu waan ta'eef baay'ee rakkattaa jechuudha. As deebi'uuf illee hin rakkatta. Akkatti as deebitu illee baay'ee rakkisaadha deebiidhaaf illee jechuudha. Kanaaf of eeggachuu qabdu siniin jedha dhugaa waaqaa. Shawwadamuu qabdan nyaatamuu qabdan birrii tokko illee jechuudha riyaala tokko illee jechuudha dinaara tokko illee waan akkasiitti nyaatamuu qabdan siniin jedha. Thank you so much. Garuu maatii qabaannan jechuudha. Warreen bakka garaagaraa biyyoota ollaa jirtan immoo ispoonsaraan deemuu dandeessu. Warreen biyya Arabaa keessa jirtan garuu akka hin nyaatamne be careful.